Berang ketikane abat dutai bakke bahu malti injuru ani password ko namde sultani man makasati nahi dani jana jere mutai nahi dani nyata lena kennenu achin ikko sen mun sen kito hi kanam fayyada mu asu face kita jarwan nabte biyat silke kabat ture chin silke lenar ka hudani achu gode bri wai ka kablenar ka hudani jasa dibute mana sen kisati ganama arrayo pabzi nahnan bolutan panina kenen you are finished of saying nakin na boltan na hinu to kasedo achi sa tutura kaddu buya to kuma ni chaltu tiol gale chaltu arsi shashe mucayo haye video na raw rabdum chatti dabam tete chuman silki fidainat kene mati ke tida wala du ani bir jale biro nutte wala ni situ biro timo ani achi tol gale sin nagar ga chitte achi akuma to kotti isin le himte si jale galani agi pachun dandani tuda aywa achi na bafte rakade dum senjaran asanu polisine tulfina kude biro negeste polis shukti sunimo biyyatti singale ni ati dai madalga chundande koy ifam bakka kana wasi gafadha bakka itti mana jalqaba bismillah turte san jalqaba kum kontrata dufte kachi polisi manek san keessatti jawejira binesa wan gara jira garu sodane delegator halala nan jida halala wajin rakon qabum testa haramu man qabu halal halala nuti muslima dan kuno qur'an len jira bante gefu chundande kuno mana qur'ana te kana lalati nan jira haye cuman dalagu jamar garu musliki qabatu nura abda jida ni narka mana warabatta so kana tiktokin fayadam ba aywa haye achin shede waramne len to jinin taw nan surat chu jamare nyaata len kenaf garu wato konje tayeb قالت تو كفان تدولي ولا كني غفلان كان لالات سغله ديكو اسيك ورا فيسبوك سغله دغامو جاون تكون تقفا هنتا عليدا لما فاموتو اكنمتي لفاول كاني mucayyoon fayyaa qabdi hin gargaaramuun qabdu baatee dalagachuu dandeessi jedhan baatee dalagachuu amma sigalu qabu wawi dhageeffad situ na argemiti anatu si argaa gaafa fusilan sin argemi akka sammuun ko jiru amma tokko faani manuma arabaa keessatti deebi'ee akka duraanii mana xalabaatti deebuun barbaadu maaliif sammuun ko dalagaan jiru wanti qoy sabar waan tokko isin himuu barbaada hawaasa kiyya quuftuuni tokkoffaa aramni illee dhahee jira lammaffaa ammootu rakkoo xiinsammuu qabdi xiinsammuu yoo isiniin jedhu dubartiidha nama waggaa 18 yookaan 17 akkaasan jiru ijoollummaan hedduu takka itti jira achi deebisiiti qaamni si hedduu tokko godda'ameera aduudhaan mucayyoon adii xiqqishoo bareeddee wayiiti garuu ammootu sababa aduurraa kaka'eetiin jedhe faallaa sanii jirti mataan ni dhukkubaa dubbadhati boonto amma jali jedhan isa jedhanu yoo dhiisan isa dhiisan daamu waa tokko sammuun dhukkubsuun an bardoo fidadheen ture iyyuu laa waan duutuuf hin qabdu afshir si jiraanu waan danda'amu wanti biraa waan biraa ta'e iqaamaa aduurraa dalaganii mucayyoon tun mana yaalaa guddaa deemtee yaalamte hin boo'in kalaas qoftuun boo'in yaani miira keessa nama galchitiin miira keessa jechuudha itti fuufachi booda maal irra geetti akkamitti uffata kan kee kana yaafattee dubartii turtee maashaallah tabarakallah sammuutu dhukkubaa yoo sammuu irraa galeetiin je salaata ofii kana kaatee seeraan salaatti iidayyuu iideessitee galtee nama salaatu akkuma kiyyaaf kee nama amantii ofii nama salata seeraan salaatu dubartii akka kiyyaaf keeti nama hiree eeggatu abshir qoftu nama hiree ofii eeggatu nama waa hedduun isii eeggatu nama akka kiyyaaf keetiiti garuu ammootu addunyaa tan hin jijjiirama jettee jireenya ofii jijjiiradha jetteeti gara biyya kanaa dhufte jireenyi ammootu akka isii yaaddisan osoo hin taane faallaa itti garagalteetiin jette isa faallaa itti garagalee daamummaa ofii sammuu dhabdee rifeensa ishee dheeraa bareeda ofirraa haaddee akka dhiiraa deebite muslima akka dhiiraatti deebitiin salaatti ana tura gaba ijatti taqabri galu arge salaatu fi seeraan salaatti maashaallah tabarakallah akkas taate namoonni tokko miidiyaa irra baatanii mucattii fayyaa qabdii baatee dalagatu fayyaa qabaachuu isintu arge natti ma namni argitan natti ma fayyaa qabaachuu quftu mana kiyya namni dhuftani namni nafaana warri miidiyaa irratti akkanuma olola godhaa deemtanii hin argitanii ani irraa waan fayyadamu qabu gargaarsa si narratti sisii gargaara hin jenne hatta ana ta'e qeerroo maatii isii irratti yookiin nama isin godhatte irra gargaara doolchee dumbulloo si ajaarraan qabu garuu intalti tun intala oromooti gargaaramuu qabdi
gargaarsa sawanti si barbaachisu dirqama iqaamaan isii dalagameeti mana yaalaa gayaa mana yaalaa xiinsammuu deemu qabdi miidhamteerti sammuun isii miidhamtuudha ammootu osoon argin haa baatee dalagattu ofii keetii baatee hin gargaariin dhiis ofii kan keetii hin gargaariin dhiis ammootu nama mucayyoo tana annan gargaara yoo seenaan isii garas nyaata amma isiin bu'aa jirti fuula kaameraa dura taa'ee amma booda oromoo afootti hin ba'uu jette hin ba'u kaameraa afoo booyuun barbaadu jette yoo ba'eetiin jedhes kolfee taphachuu barbaadaa jette ammoo saa kanatti miiresiin keessa jirtu ana bira jirtutu argaara kanaaf ammootu yoo gargaaruu barbaadan gargaara yoo gargaaruu hin barbaanne itti dhiisaa kalachaa dhiisaa afaan keessa kaggaafoo haa gargaaru kadhabeetti haa dhiisu intalti tun boru yookiin bakka kanaa kaate ila shufu kaleessa gizee kalee an kufuu ofii kiyyaa kufeer kufuun ammoo salphinaa miti hin ka'an kufanii achitti hafuu salphina boru mucayyoon tun daa'ima fayyitee ka'uu dandeetti bakka kanaa ka'uu dandeetti ijoollee waa takkan argine daa'imummaa itti jira isni galtee yoo bakka kanaa kaate boru ammootu wal taajjabuu dandeessan viidiyoo irratti hin hojjetinaa video irratti hojjetina in gargaarina hin jedhina waan boru ilmoo qabdan anan fakkeenyaaf obboleetti waggaa 10 qaba obboleetti waggaa 12 qaba obboleeyyan tiruutii wajjin dhala ilmoo dubartii qaba maaltu akka isaa mudatu hin beeku ijoollee xixiqqoo jechuun anu hirantii gana maaltu akka nama mudatu hin beeku addunyaan jala deemtan tun fayyaan jala deemtan tun gaaddiddu gaafa dukkanni dhufe gaaddidduun ni bada gaafa iftu dhufe gaaddidduun ni ba'a akkasiin gaafa aduun baate gaaddidduun ni ba'a akkas addunyaan tun kanaaf ammootu mucayyoo tana guyyaa tokko aduun ifuu fi danda'a isni galtee addunyaa gaaddidduuf jettanii mucayyoo daa'ima irratti xiinsammuu sin tuqina viidiyoo adeeda sin argitu gaafa dura maaltu wanti asii fiisisee isii maal ta'e jette qeerroo ambirraa qaba birri kiyyaa kenne sanis hin jenne garuu dhiifama jecha namaalee jijjiiruuni kun 70 jedha kun kaan jedha mucayyoo sanirra sammuu olkoon of ajjeesaa akka useenteen hin bootte of ajjeesa haada qabachuu barbaaddiin jireenya ofii keessa jiraatte kana waggaa 18 jiraatte kana nama gammachuun jiruu jiraateen fakkaatu wallaahi laaziim rabbii kiyya isinii kakadha waan nyaataa seeraan hin nyaattu waan afaan lama waan haganaa qunxurteeti afaan kaayattachi booda garaan isii gogee jira yaani maaltu gana maal isii godha sammuu kiyya keessa yaa rabbii kiyya maaluma godha qeerroo amma sookettiin situma jedhaan maal isii godha kokkeen isii gogeera kokkee isiitti nyaattee waa godhatti osoo hin taane iqaama mataa isii haa dalagattu kalaas iqaama isii barbaachisa dalagattee rakkoo sammuu isii kana yaalamuu qabdi dirqama mana yaalaa deemuu quuftu jechuudha kanaaf ammootu dhimma isii irratti atis biyya ormaa jirta waan isii irra ga'e argiteerta dubartiin tun dubartiidha namummaa ofii jijjiirtee qaama ofii jijjiirtee akkuma anaaf si shaashii uffachuu dandeettu akkuma anaaf si akkana sattaramuu ka barbaaddu miidiyaa irra akkasitti baatee qullaa ofii dhaabatteerti ammootu rabbiin gargaaree eega bakka sanii isii baasee eega harka keenya keessa buuseetiin jedhe eega isin harka buuseetiin jedhe hundi keessanuu fooloon hin guddifatina ajandaa waggaa tokko akkana deemee ajandaa akkana hin godhina maaliif mucayyoo tana rabbi fayyisee miti rabbi baasee miti rabbi fayyaa sii haa kennu dalagatte haa seentu achi booda inshaallah boru mucayyoon tun inshaallah yoo rabbi isii laaffiseetiin jedhe boru miskiina isin gargaaruu dandeessi boru rakkataa oromoo of jalatti hammachuu dandeessi ana fakkeenya fudhattanii kaleessa rakkadhee dhufee isinitti boo'e kaleessa rakkadhee dhufee isinitti boo'e adda waa meeqa hojjedhee oola yookiin rakkataa meeqa karaa irraa kaasee oola amma saa ammaa kana kunooti quftuu naraga nama arabni kara darbite fuudhee geegessee maatii biraan ga'ee dhufe itti barbaannee maatii bulchinee lama akkasuma kabraallee jira akkasuma yaani deeme abbaa keenya kallu ka duuba isaatiin deemanii hojjedhee gargaaree du'aa illee irraa argadha jedhee abbaan keenya oromoodha ilma musliimaatii qabannee biyya kana fidee yaalee gargaaree gara biyya isaa gayyoo xiqqaate riyaala gara 10 wayii gargaaree isaan nu biratti jechuu gargaaraman gargaaree ofii keenya tikkeetti irraa murree finnee gara biyya isaanii deebifne fayyaa isaanii ka duubaan deeman ajaa'iba ta'e kunooti afoon deeme hattaan riskii baay'ee arabarraayyuu argadha isinii galtee bakka san godhe rakkataa meeqa mana kana keessa maraatu meeqa fuunee gallee gargaarreerra osoo ulfaan garaa keessa na tumtu ragaa nama naa ba'a rabbiin naa ba'a
nama meeqa mana kana keessa waliin mataan na dhukkubeera dhibamaa meeqa karaarraa kaaseera imbaasii attan ambaasaaddaar nu qonsilaa na bilbilee fuudhi nuun hin jedhan bakka abbaan manaa kee hin jirre yoo inni biyya deemee je dhaqee mujaartii teeti nuu kenni jedhan nama meeqa karaarraa kaaseera maaliif kana godha seetanii kaleessa an kufee ture kufaatii kiyyaa oromoo guututu naaf gadditanii naaf boottanii naaf dhukkufatanii dhukkufatu keessa argee gara miliyoona 3 guruupiidhanii gura ani hin barbaadu doolchee keessan haqa keessa hojjedhee argadhaa bichaa isiniin jedhe ture garuu alhamdulillah irratti milkaa'e kaleessa kufuuni anaaf homaa miti kufee bakka sanitti namne bakka sanii ka'ee masgida iyyuu ijaar dhengadaan kuma 700 jira fixa masgida kuma 500 guutuu akka kennene waan haqa kiyya san argadhee alhamdulillah haqa kan ka hawaasa guutuu jedhe bakka saniin ga'e mucayyoon tunis boru yookiin seenaa kiyya kana guutuu hin beektu guutuu seenaa kiyya kana yoo tiimeetiin jedhe wanta isin miidiyaa irratti akkanatti argitan mala ka miidiyaa duuba waa guutuu miidiyaa irratti fidan jireenya guutuu miidiyaa irratti fidan jireenyi tokko jireenya duubaatu jira isin galee jireenya duubatti jiraatantu jira an jireenya duubaa jaaladha waan hunda kaameraa irratti uffata bareedaa yoo uffadhee mul'achuun barbaadu kalaas jireenyi kiyya bakka itti jiraadhu mana itti jiraadhu san keessa qofa yoo naa ta'e natti toleetiin jira kanaafi bakka sanii ka'ee iqaamaa tiyyaayuu dalagadhee obboleessa kiyyaayuu lubbuu baraara dhadha obboleessa kiyya fakkeenya waraana adda bilisummaa oromoo keessa ture diitaan yeroo isa osoo rakkatee akkasitti rakkateetiin jedhe bakka san ture maallaqa guddaa kafallee baafne achi eegas dhufeetiin jedhe illee maallaqa guddaatti kafallee gara diraama gara 18 olitti fixe yeroo osoo maallaqa kana hin qabne taate oromoo naa kennaa jedhe isin rakkise moo rakkifne isin rakkisuurra dabare of gargaaruurra dabare maatii kiyya gargaare faamilii kiyya dabare hawaasa oromoo kiyya gargaaru jira rakkinni quuftuun adda itti rakkattee keessatti kufteetiin jette kunis boru inshaallah yoo rabbi fedheetiin jedhe rabbiin bakka kanaa kaasee isii tana mataa isii ol qabee hunda kennaayyuu caalchisuu danda'a addunyaan tun dawaariidha kaleessa ani fakkeenyaaf waggaa 3 waggaa 3 sadaffaa afuraffaa jirana fakkaata kaampii qaalitti hin beektanii kaampii qaalitti gaafa seenan si dubbiseen dubbata kaampii qaalitti dalagaa ture luka duwwaa deemee beeka caamman na jalaa citee birrii waa ittiin bitadhu dhabee akka Dubaay gabba shaada qabadhee gala yoo san biyyatti rakkadhee ture achi siyoosi barata luka duwwaa deemaa ture ajaa'iba miti arra ammootu hoo alhamdulillah garuu ammootu jireenya tiyya uffadhee maal jedhee uffachuu hin barbaada waan argadhe nyaachuun barbaada dhuguun barbaada garuu ammootu jireenya tana maal akka taate waggaa 4 keessatti jireenya guutuu fayyaalleen waa hedduun dabarseera jireenya jiraadhe kana waa hedduun dabarseera garuu alhamdulillah waan kana hunda walitti qabe keessa dabareera namni biraasi bakka san akka dabaru barbaada isni galee kanaaf obboleetti teena quuftu la tiktokiin kun ka isiitii miti tiktokiin quuftuu oroo jedhu kun ka isiitii miti maqaa abbaa bira maqaan tiktokii quuftu booda isin agarsiisa 77 jira maalin jira maqaa namaatiin hin daldalanitina maqaa keessan maqaa dhuunfaa keessaniitiin daldaladha isin warra reeffaan daldalatu warri maqaa namaatiin daldalatu isin eenyummaa keessan hin beektane quuftuun as jala deemtutu isin miti ofirraa fooloo irraa kaafadha quuftuu isin originaal isin garsiisa tiktok irratti jechuudha booda isin beeksisaani maqaa isiitiin namooti hedduun baasutti jirtan quuftuu tiktokii kan keessa seeni hodhu tiktokii kan keessa jalatti wanni beeksisiin jala barreessiin keessa galiiti haa fooloo si tolchanii kanaafi rakkinni addaa kana quuftuun keessa dabruu dandeetti ijoolleedha daa'ima fakkeenyaaf ani umrii isiirra nama guddoodha eda'aa kiyyaayyuu nama naa ta'uu miti sadarkama sanittuu sadarkaa gizeetti akkasii uffataname sanu ammoo addasiin daa'ima borona caaltee argamuu dandeetti hayyoche borsi caaltee argamuu dandeetti mucayyoon tun boru hawaasa gargaaruu dandeetti boru inshaallah ta'addasiin ta'u jettanii miidiyaa irra hojjettanii fayyaa qabdanii maali jettanii gandaa wal qoodanii kutaa wal cirtanii maali wal cirtan tun irratti boru ammootu eessa ga'uu dandeetti seetan bakka guddaa arga'uu dandeetti nafsiyyuu of jala gaddeebistee qaacartee hojjechiisuu dandeetti amantanii addunyaa tana wama xiqqootu bakka guddaan sigaa suuqa uffataa baneessanii wallahi qeerroo arabni bante amantanii saamanu baata addunyaan kida dawaara akkana zoorti addunyaa tana